dhaggeeffattoota keenyaa kanatti aansee immoo haala adda dimokiraataa Oromoo yeroo ammaa kana irra jiru ilaalchisee gaaffii deebii gabaabaa pirezidaantii adda dimokiraataa Oromoo obbo Leencoo Lataa waliin gaggeessinetti haa dabarru. Tole egaa ammas gaaffii fi deebii keenyaaf immoo yeroo keessan nu kennu keessaniif galatoomaa jenna. Raadiyoon Bilisummaa Oromoo deebinee isin argachuu keenya baay'ee gammanna. Mee waa'ee dhaaba keenyaa haala inni irra jiru amma xiqqoo tokko amma nu beekuu qabnu amma dhaggeeffattoonni beekuu qabanii isin gaafachuuf isinii wajjin mari'achuuf ani isinii bilbilee. Kanaaf mee torban darbee walgahii koree hojii raawwachiiftuu akka qabdan ittiin dhaga'e. Walgahiin kun yeroo ammamiitti ta'a? Walgahii kanarratti maaltu ta'a Leenco? Koree hojii raawwachiiftuu yoo xiqqaate torban lamatti yeroo tokko elektiroonikiidhaan walgahii qabaata. Walgahiin torban lamaaf akka barbaachisetti godhamu kun si'a baay'ee yoo xiqqaate sa'aatii 2 ol ka fixu. Sana dabalee ji'a sadiitti immoo fuulaaf fuulatti walitti dhufneetu waan jajjabaa ta'e irratti murtii irra geenyaa. Akkasitti walgahiin amma akka godhame waggaa walgahiin ta'uu waan keessa baane waan hojjetame waan hin hojjetamin waan nutti as adeemu qophii maalii gochuu akka qabnu isa kana hundaa gamaggamneetu murtii irra geenyee qaamonni dhaaba kana hundi dirqama isaanii fudhatanii adda baanaa jechuudha. Kanumaaf wal geenye taraa kana. Tole kuni kan baatii onkoloolessaa kanatu ta'e jechaadha. Galatooma. Mee haala waliigalaa dhaabni irra jiru yerootti fakkeenyaaf baatii darbee baatii hagayyaa keessatti ibsanuuf laattanii turtanii. Eegasii asii akkami haalli dhaabni kun irra jiru akeekanni qabate kaayyoonni qabate adeemu wajjini wanti hojjetame ammam wal fudhataa jira attamitti ilaaltu mee haala gama dhaabichaa? Walumaa gala sagantaan lafa kaa'annee yeroo jedhametti hojiirra akka oolu gochuudhaaf waan dandeenyu hundaa gochaa jirra. Yeroo jedhametti hojiirra hin oolas jenneetu yaadna. Kana jechuun qabsoo kana biyya geessu achitti dhaaba qabsoo kana geggeessu sirnaan gadhaabu. Kana irratti tattaaffii garaagaraa gochaa baanee itti jirras waan danda'amu hundaa godhamaa jira. Hojiin ala kanatti hojjetamu miseensota horachuu, miseensota qaruu, barsiisuu, akka walii wajjin tarkaanfatan gochuu kana irrattis hojjetamaatuma jira. Akkasis ta'ee waan wayyeeffachuu qabna jennu yeroo hundumaa hin dagannu. Of dhaaduu qofaan of sobnee jiraachuun gatii hin qabu. Hir'ina qabnus yeroo hundumaa kaafna. Hir'inni qabnu inni guddaan hunda caalaa guddaan uummata keenya irraa halaala jiraachuu keenya. Inni lammaffaan hedduun keenya hojii jireenya keenya guyyaa guutuu fudhatu hojjechaa waan sanarraa hafe qabsoo kanaaf hojiirra oolchina. Kuni gufuu of danda'ee ta'eetu mul'ata. Sadaffaan hoogganni kunuyyuu biyyoota garaagaraa keessa jiraachuurraa kan ka'e baatii sadiitti kun akkuma amman isiniif himee baatii sadiitti yeroo tokko qaamaan walitti dhufnaa fuulaaf fuulatti wal agarree mari'annaa. Sun mootummaa sa'aatii 24 hojjetu wajjin qabsaa'uu biratti yeroo ilaallu gahaa miti. Kana silaa'uu haala amma keessa jirrutti hir'ina kana guuttachuu hin danda'ama hin fakkaatu.
gaafa qabsoon biyyatti deebitee dirqiitti namni qabsoo kana hogganuu kan yeroo isaa guutuu qabsicharra oolchu ta'uu qaba. Akka sanattitu isa eegnee hojjennaa. Karaa kanaan kanuma jira walumaa idileetti yeroo lafa keenya. Baay'ee barbaachisaadha. Amma fakkeenyaa fi deeggartoota biraas haa ta'uu, miseensota biraas haa ta'uu, uummata bal'aa naannoo kana kan dhaaba kana deeggarus haa ta'uu, kan mormus haa ta'uu, wanti ta'u wanti shakkamu tokko waan kanaan dura yeroo dhaaba adda bilisummaa Oromoo keessa turame waan dubbatamuu fi waan hojiirra oolu xiqqoo wal bira qabanii yeroo inni wal fudhachuu diduutu argama. Kunillee amma yeroo xinnoo wanni ta'u kun waan akkasiitu shakkiitu jira jechaadha. Amma akkan isinirraa dhaga'utti yerootti torban lamatti koree hojii raawwachiiftuu wal argiti. Biyya sadiitti immoo fuulatti wal argitu. Amma ammaatti jechaadha hojiin hojjetamu kan galiin dhaabicha biyyatti galchuu jedhu kana faallessu kan waan sana hambisiisu wanti ta'e jira. Wanti fakkeenyaaf wanti waan haasofneef waan abdachiifameef haala abdachiifamne kan wanti uume jira. Ammaatti akkas hin beektanis jechaadha. Ala kana waan baay'eetu odeeffamaa. Mootummaa wajjin wal haasa'anii wal dhabanii kanarratti wal dhaban sanarratti wal dhaban kanaaf biyyatti galuun hin danda'amu jedhanii warri ololan jiru. Haga ammaa mootummaa kana wajjin kallachaan wanti sirnaan naannoo xarapheezaa taa'amee wanti haasa'ame haga ammaa hin jiru. Gama kaaniin kanarratti hojjetamaa jira gama lachuutiin. Gama mootummaatiinis gama keenyaanis irratti hojjetaatu jirra. Haga ammaa gama isaaniitiin hafuura diddaa argaa hin jirru. Wanti garii ta'uu jalqabuun waanuma kanaan dura hojjetamaa turre irraa hin danda'ame. Akkasis ta'ee qabsoo kanatti biyyatti galchuun qabsoodha. Inni mataansaa qabsoodha. Qabsaawaatu jirra jechuudha. Ta'anii afaanumaan haasa'uu osoo hin taane qabsaa'u waan hin danda'amne akka inni ta'u taasisuuf qabsoofta. Waan salphaadhaaf hin qabsooftu. Wanti salphaan qabsoon gaafatu hinuma ta'a. Ka qabsoo gaafatu waan ulfaataadha. Sagantaan lafa keeyyan qabsoon kun biyya keessatti hojjetamuu qaba jennee ka lafa keenya kun ba'aa ulfaataadha, dirqama ulfaataadha. Kun gufuu baay'ee qabaachuu danda'a. Gufuu keessa gufuu ala gufuu kana hundaa'uu teenyee yaannee akkamitti irra aannaa akkamitti dhaaba Oromoo haaraa dhaloota haaraa kanaaf maddisiifnaa jennee tu irratti hojjetaa jirra. Akka tokkotti wanti nama jajjabeessu baay'eedha. Fakkeenyaaf miseensonni aadaa naamusa isaan agarsiisan kan miseensota dhaabota biraarraa adda ta'eera. Miseensonni aadaa of kabaju waan ta'eef nama biraas kabaju. Afaan salphaa hin haasa'an. Nama arrabsuu hojiin taasifatan. Dhaabota Oromootti duulu hojiin taasifatan. Kuni waan isaan yaadan irra bilchaataa, irra ijaaraa ta'aa deemuusaa agarsiisa. Carraa nama qabu kanaan miseensota aadaa hundaa'uu galateeffachuun barbaada. Naamusa agarsiiftaniif galatoomaa jechuun barbaada. Caalaatti naamusa hurannee, caalaatti qaramnee, caalaatti wal barsiifnee, wal hidhachiifnee, walirratti Oromoo irratti osoo hin taane Oromoon mirga isaatiif wal cinaa hiriiree akka qabsaa gochuu irratti hundi keenya xiyyeeffannu. Sagantaa barnootaa baafnee jirra. Barnoota kana sirnaan itti bobba'aa, baradhaa,
waan caalaatti hubachuu barbaadda yoo jiraate karaa caasaa keessanii gaaffii dhiheessaa yoo wal qarre malee yoo hundarra hubataa taane malee yoo hundarra hidhataa taane malee qabsoo kana milkeessuu hin dandeenyu dhaloota haaraa qaruu hin dandeenyu bakka abbootii keenyaatti hafuu hin qabnu bakka jaalleewwan keenya amma jiranitti hafuu hin qabnu kana bira achi tarkaanfannee hundaafuu ka dubbatu hundaafuu ka falmu ta'uudha barbaachisaa kana gochuuf immoo yaadaan hidhachuu qabna galatoomaa jechaa achumaanis dhaammannaa kana dabarsa. Baay'ee galatoomaa. Egaa kan miseensotaa kaaftanii gama hoogganaatiinis wanta jedhamu tokko hojiin hojjetamu hedduu ta'etu jiru ammi bakkee kana dhaga'amu miseensa birattis dhaga'amu akka kanaan dura waan afarsamu miti waan qabatamaan as ba'uu filata hoogganni kuni kan jedhu odeeffamaa isin akka hooggana dura pirezidaantii dhaaba kanaatti hoogganni iccitii dhaabaa qabuu irratti waan hojjetame afarsuurra waan qabatamaa as ba'uu irratti waadaa gale kan amma meeggateera jettu kan miseensota akka kaaftaniidha isin gaafadhe amma gama hoogganaatiinoo maaltu jira waa iccitii dhaabaa qabuudhaanii hojiin hojjetame baay'ee ta'etu jiru wanti odeeffamu immoo wanti gadi ba'u immoo xiqqaatee iccitiin dhaabaa qabame turuu isaatiin gama sanaan isin dattaritti ilaaltu. Dhaaba keessa turre keessatti aadaan keessattuu gannoota 20 darbe gad dhaabbatanii ture. Sunis caasaadhaan osoo hin taane wal beekumsaan waa waliif himuu, waa waliif qicuun aadaa ta'ee ture. Hanga quba qabnutti kana injifannee jirra hooggana aadaa keessatti. Kallachaan sirna caasaatiin odeeffannoon dabra. Gabaasaan dabra malee haala walitti dhihaachuutiin wal beekuutiin kanaan walii fi oduu qicuun haga ammaa guddatee hin gabaafamne hin jiru hin taane wanta akkasii jechuun rakkisaadha qormaata gaafata hojii poolisii gaafata garuu dhibdee hin taane garuu akka kanaa'uu ta'ee kana caalaa jabaachuu qabna citummaa hojii keenya kana caalaa jabeessuu qabna gaafa qabsoon kun biyya galee sirni keessatti hojjechuu deemnu hedduu gaariidha nama 5 keessaa tokko simbirtuu mootummichaati kun beekamaadha haala akkasii keessatti wanti hundi lallabamaa yoo deeme gaaga'ama guddaa fidaa caalaatti jabeeffachuu yeroo hundumaa walitti himnaa nuti miseensonni koree hojii raawwachiiftu miseensis karaa caasaa isaa kana hubatee akkasii socho'uun barbaachisaa ta'a. Baay'ee galatoomaa. Mee gara dhumaa irratti gaaffiin isin gaafadhu tokko yoo fedhii keessan ta'eef yoo sadarkaa reediyootti himamuu qabate hin beeku yoo wanti guddaan bakkee kana ammas dhagaa jirru hojiin dippiloomaasii bal'inaanii hojjetamaa jira. Kunis immoo waan wal bira qabaniis yeroo dhaaba adda bilisummaa Oromoo keessa waggootii 20 darba keessa hojiin dippiloomaasii sadarkaa oliirraa gadi bu'ee sadarkaa xiqqootti gad dhufee ture. Amma garuu bakka karaa aadaatiin immoo bakka sanatti deebi'ee kabaja uummanni Oromoo qabus dhageettii uummanni Oromoo qabus guddisaa jira karaa biyyoota gurguddaa bakkee kana jiranii kan jedhu jira. Kun ammam nu gaara gama keessaniin kun ammam nu gaara waan reediyoof ta'u waan barbaachisaadha yoo ta'e kanarratti ibsa nuu laattanii kanumaan xumurraa jaallenca. Gaafa adda bilisummaa Oromoo keessa turre bara dheeraa nu fixee dhuma irratti garuu keessattuu mootummaa Ameerikaanii fi mootummoota Yurooppaa garii wajjin sadarkaa ministeerotaatti akka waa'een Oromoo dubbatamuu hoogganoonni aadaa'os sadarkaa ministeerotaatti simamanii akka dubbifaman sadarkaa sana ga'ee ture. Achirraa tartiibaan gaddeemee gara waggaa 2-3 darbe dura
akkuma wannoorraayyuu hafe ajendaarraayyuu hafee ture waa'een Oromoo. Addi Dimokiraatawaa Oromoo eega dhalatee dhiyoodha. Waggaa 2 hin guunne biyya alaa kanatti bu'uureffame sun mataan isaa hir'ina guddaadha. Akkasis ta'ee dura mootummaa Ameerikaanii wajjin akkuma koora bu'uuressaa irraa kaaneen quunnamtii uumne sadarkaa desk officerii maal akka taane maal akka yaannu hubachiifne taraa itti aanu yeroo deebinu daayireektara Afrikaa Bahaatiin wal quunnamne yeroo darbe immoo deputy secretary of state for Africa agarre jechuun oggumatti deebinu hundaa sadarkaa tokko ol siqsina oggumatti deebinu hundaa sadarkaa tokko ol siqsaa jirra waan barbaannuun arganne garuu wayyoomina argaa jirra. Kana dabalee barana warra European Union wajjin akkuma kana sadarkaa giddu galeessaatti haasaa godhamee ture. Sunis waan aadaa itti deemu fi dhaaba akkamii akka ta'e maal gochuu akka barbaadu kana hundatu itti ibsame. Yeroo baay'ee dur gaafa adda bilisummaa Oromootiif hojjennu dura kaayyoodhuma irratti falammiin baay'ata. Isin maaliif sana gootu? Isin maaliif kana gootu? Amma suni hafe. Yaada nuti ittiin deemnu kana lakki kun jabaa, lakki kun hir'ina akkasii qaba jechuun nu quunnamaan jiru. Itti dabalee mootummaa Hoolaand wajjin quunnamtiin uumameera. Mootummaa Ingilizii wajjin hariiroon uumameera. Waggaa 2 keessatti wanti hojjetame abdachiisaadha. Dhuma irratti garuu deeggarsi mootummoota alaa dabalata. Deeggarsi murteessaan deeggarsi furmaata fidu deeggarsi tarsimaa waan deeggarsa uummata keenyaati. Yoo kan uummata keenyaa akka qabnu agarsiifne mul'ifne deeggarsi alaa caalaa jabaataa deema. Yoo deeggarsa uummata keenyaa horachuun hanqate garuu hammamuu yoo nu deeggaran hammamuu yoo nu jaallatan bu'aa akkan qabaanne miseensi hundi hubatee dursi ka kennamu nuti akka Oromootti ijaaramu akka Oromootti qabsoo kana deeggaru qabsoo kana jajjabeessu isatu murteessaadha kan manti dabaluu barbaade. Baay'ee galatoomaa gaamee akka jettanii yeroo isaatti yeroo korri murteessetti isa ta'u kan dura isa ta'u waan kun hojiirra oola naan jettaniitu jalqaba irratti yeroo sana gaa yeroon ga'utti immoo deebinee waa'ee sana irratti naasofnaa dhimma biraa irrattis deebinee isin barbaaduun keenya nafu yeroo keessanii baay'ee galatoomaa walgahiirra turtanii daddabdaniittu kana caalaa isinitti hin baay'isu baay'ee ulfaaddaa isiniin jedha jaallencu. Galatoomi atis. Rabbite gaya folle, folle kenyas kota begaya